yoo garuu ka kijiba waan anjetaati naamantee naamanu baatee mana akkana baasee wajja kan godhee hindi sun jaartii osoo itti fuudhi akkana xaraada ta'u boru mata bira akkana kinoo araada ta'u kinoo boru margaa jirtanii ani beesinitti biduraayyuu siifina akkasanii guuttee fidadaan guuttee yoo ka argitee nutti qoosaa kan jiru namni akka dhugaa sifatee yeroo hundumaa garuu an kana shakkisee gabbaatee wajjin way waqtii qilee wajjin darbiti hin jiru anga boonitti illee kan jiran way gabbaatee suuqa beektee waan akka jenne ganda guutuu keessa rooli waajjin poolisoota wajjin olii deemnee hojii bakka wajjin barbaanne bakka hedduutti amma sima facaase dhugaa dubbachuu jarru sa'aatii deemu furaa guutuu yaani garuu hiriyyatan poolisoota waan qabu achi keessa wajjin yeroo man TikTok ishee ilaalu akka ishee muudee waan taatu miilaala nan jedhu xiqqoo eegaadha barii jechuudha garuu hedduu nama gargaara jechuudha shubbis ani immoo waan nama ajaa'ibu dhugaa dubbachuuf warra koomentii tan koomentii ishee barreessanii akka yakkamu gaafate isheen dhugaa dubbachuuf kijibaan baddiinne achi galmeessisne harka fuunii hordoftoota makiinaa ofii kaasanii gandar deddeebiin barbaadanii manas dhufanii ilaalanii akka hin baasne wanni ani jira nagaa kiyya galata waaqayyoo har'a immoo dhugaa dubbachuu fi waa'ee ayyuu fi saadan maal jedhanidha. Gadi akkuma argaa jirtanii akkuma argitanii ayyuun ka yeroo jalqabaatiif ani beektanii miti hojii yuutuubii kana dhugaa fi sobaayyuu adda ollaallee kanaafiyyuu isaan lamaanuyyuu ayyuun irree yuutuub banatteerti amma akkuma argitanii durarree anuma saayidii irratti hojjetti. Kanaafiyyuu immoo ayyuuni jaalalli sirraa naqabee jettee itti maraattee maal jettee boossee maal dhuguma isinitti fakkaate. Engidihi amma immoo akka cidhaa namni godhanii cidha gaafa godhanii akka cidhaatti yaa'u ka ani beektumtire na cidha san godhanii ayyuun badde ayyuu teessan sargii diggisiistee illim na akkasii sijjammar dhugaa dubbachuuf ofiifiyyoo ta'ee inni nama ijoollee qabuudha isheen immoo ganaaf micayyoo barattuu yuunivarsiitii barattii jedhanii ganaa daa'imaa isheen ganaa kan micayyoo xiqqoo kana gana namicha amma naga'u namicha ijoollee qabu ganaa jaalalli si qabee jaalalli na qabee gaafa jettee itti boossu dhugaa namatti fakkaata. Ni fakkaatu dhugaa dubbachuuf ana gin oluma dhugaayyuu ta'ee dhugaa natti fakkaatu sirma waan isaanii kun jechuudha. Maaliif jennaan kuni kaabee maalidha jedhu jira. Ammas immoo dhugaa dubbachuuf isheen immoo prank isheen mucattiin baay'ee adaganyaadha. Mucattiin ayyuun jedhamtuuni baay'ee namni jedhamne adagaadha dhugaa dubbachuuf. Amma fakkeenyaaf TikTok irratti amma ijoollee baay'een guyyaa tokkorree liivii dhuftee yeroo hunda hin dhufti jechuudha gara TikTokiitiin. Yeroo dhuftu kana liivii seentee anuyyuu guyyaa meeqan ishee ilaalaa ture. Bakka hin arrabsu dhugaa dubbachuuf waan dhugaa itti fakkaataa beektanii warra miidiyaa kanatti nama tokko warra irra babbara'ee akkuma isheen seenteen bakka hin arrabsu maal jedhu ishiin ginne warra akkasii kan ilaaltu gin goobasiidha dhugaa dubbachuuf bataam itti goobasiidha. Barachuunis beektanii yeroo tokko gaarummaa qaba. Osoo nama baranne ta'ee yaa yeroo sanii koomentii san dubbisee aaruu dandeessi akkasumas immoo injiru mitiire namoonni tokko dhugaa amma fakkeenyaaf amma TikTok marrattuyyuu eenyudha isheen yoo Tigree wayitii Amaariffallee hin dandeessi amma koomentiidhaan yeroo hunda biyya kana jirti Dubaay kana jiraatti maqaa isheen jalaa badee yeroo hunda hin arrabsu beektanii namoota hedduun isheen illee namicha wayiitti namichi suni daa'ima qabaa. Itoophiyaadhaa qabaa gin biyya kana keessa jiraata isaa wal baranii odoo haadha manaa Itoophiyaadhaa qabu gara kana dhufee asumatti wal baran jechuudha Dubaay kanatti jechuudha. Gaafa wal baranii ishiin isatti heerumtee baqaan kan Itoophiyaa jirtu sunirree dhageessee bakka wal lolanii bakka baay'ee tokko akka isaan addaan ba'an taasisanii namoonni hedduun jechuudha. Achi
isheen illee abbaan manaa ishee sun akkas ji'a 2-3 wajjin jiraatee hin dhiisee beektanii. Mixatti tanaa jechuudha. Dhiisee gaafa dhiisu maal jedhuuni warri koomentii kun TikTokii fayyadamti yeroo hundaa suuqa namna qabdi. Yeroo hundaa hin seenti jechuudha. Liivii hin arrabsu bakka bataam hin arrabsu gaafa arrabsan bakka hin dadhabde. Silaa maal gochuu qabdi wanta miidiyaa kanarraa tuffatanii dhiisuudha malee dubbistee gaafa sammuu ishee keessa galchitu dhugaa cinqatiitti ta'a beektanii waan badaadhaan arrabsu sanu isheen hin dubbattu nama gaarii wayiiti gin gaafa arrabsanii dhugaa dubbachuuf ishiinis marraan aartee maal taate hin dhukkubsatte misteeshfaa mana yaalaa galtee jechuudha. Yeroo kanatti maal jechuu barbaadisanii namoonni akkasii kun hin jiru maaliif fakkeenya ayyuu namoonni akkasii kun hin jiru. Kanaafiyyuu waan badaa kana ilaaltee sammuu kee keessa galchitee gaafa eenyu jettu beektanii isinitti dhagama. Gin nama akkasii bakka kennuufi dhiisuu waan akkasiiti. Maal jechuudha fanii amma fakkeenyaaf ayyuu osoo akka arrabsanii fi osoo akka waan miidiyaa kanarraa dhugaa dubbachuuf gin waan isaanii kan hojjetan piraangilaa waan dhugaasii miti. Yaa ta'u malee immoo haa ta'u iyyuu malee ishee arrabsanii ishiin wanta irraa kaasanii hin jiru ishiin hojii ishee hojjetataa jirti. Gin warra nama akkasii taate isheetu akka mixattiisanii akka micayyoo asii biyya kana jirtu san ta'a jechuu barbaadetanii. So akkasiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Egaa ayyuun ammas immoo kabraa jalqabdee jirti chaalenjii biraa jechuudha. YouTube ishii anamma banattee kanarratti gadi hin dhiisne ginnaanuma isaatirra jira ammaaf ishiin illee samuunii kana badde jedhamte yaawwachumarraan badde hafte. Yaa hin deebiti yoo deebite immoo hin argitu jechuudha warreen akka ishee hordoftanii. Inni akkasiniin jedha hordoftoota kiyyaa maal jechuudha fani'anii wanti kuni guutumaan guututti hojii YouTube waan ta'eef piraankiidha bakka piraankiin keessan kun hin dhamuu jedhu namoonni hedduun chaalenjiin keessan kun yeroo hundumaa aaraa fidduu hin dhumatu piraankiin kun jedhuuni. So kun dhugumas immoo nama beeku jechuudha nama gadi fageessee beeku yookiin immoo yaadutti piraankuma nama hin beekne immoo simbila bakka hin jiraamtire isaaniif garuu dhugaa fakkaata. Amma akkasiniin jechuudha fanii yaa ta'u piraankis ta'uu baatee nuyi wanti eenyu jedhu hin jiru. Gin immoo namoota hedduun baqa waan akka dhugaatitti fakkeessanii kan hin jiru beektanii ammayyuu namoota hedduudha jechuudha. Kan gadi garagalchan illeetu jira. Kan ishee koomentii ishee jalatti arrabsantu jira. Namoota akkasii yoon ilaaleedhu ani akka gowwummaa tokko jechuudha. Gowwummaa agarsiisa malee nama arrabsuun kuni sirriinatti hin fakkaatu dhugaa dubbachuuf. So akkasii akkasiniin jechuu jaalladha. Maaliif araadaa taatee jirti isheen arrabsantus maal taatus haadha jaalalaa maqaan isheetu yommuu ga'eefii jira. Kanaafuu akkas ta'a gamna ta'a isiniin jechuu barbaadetanii waan baqqaa waan xiqqoo argitanii aartanii sammuu keessan keessatti fiddanii abalishuu akkanaan jedhee akkas ta'e osoo hin taane waan dhibba keessaa yookiin parsantii dhibba keessaa waan sii ta'u waan xiqqoo fudhatte jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni tokko gaafa si gorsu gorsa nama sanii hunduma keessan sammuu keessatti naqatta yoo hin taane waa baay'ee keessaa waa xiqqoo tu si fayyada beekte. Kanaafiyyuu wanta haasa'amu hunda dhaggeeffattee sammuu kee keessatti naqatta osoo hin taane waan xiqqoo gorsa xiqqoo yookiin immoo barumsa xiqqoo gaafa sammuu kee keessaa qabaatte shumatu si fayyada. Akkasiin jira namoota tokkoof akka fakkeenya ta'uu fi waan hunduu
wanni miidiyaa kanarra jiru hundi dhugaa sinitti fakkaachuu danda'a. Gin harka dhibba keessaa xiqqoo 50 yoo taate dhugaan jechuudha. Yaa namoonni tokko hin beeku, namoonni tokko warri hin beekne immoo dhugumatti fakkaata. Kan dhugaan isin jira moo akkuma dhugaan soomni isin jira mitire. Naa waan akkasiiti isin jechuu jaaladha. Ani har'a kaayaa dhufee ayyuun yeroon ishee ilaalu dhugaa dubbichuuf በጣም ጎበዝ akka taate namoonni tokko gin beektanii haaluma amantaatan illee warreen wal qabsiisan hin jiru. Haaluma amantumaan illee wal qabsiisanii kan ra'aasan kan bakka ishee arrabsan hin jiru. So isaan waan sammuun isaanii xiqqoo ishee intini waan ta'eefi haa ta'u malee kuni amantaa fi kuni waliin qabatu sirma amantaadhaan ta'ee isaan erga hojii keenya jiranii wajjin hojjetanii kuni amantaadhaan waliin qabatu so wal qabata ta'ee inni amantaa biraati isheen immoo amantaa biraa waan taateef wajjin iyyuu hojjetanii gin nama biyya tokko gaafa ta'anii isinallee dandeettii waan qabduufi innillee ishee filatee ishee wajjin akka dalagu filate jechuudha. Namoota bakka hedduu jechuudha. Bakka hedduutti intini jettee mul'atti hanga isheen kun dhugaa dubbachuuf ayyuun baaxaan xiqqoodha. Isheen daa'ima gin daa'ima yoo taate sammuu guddaa qabdi. Jecha namaatiif illee iddoo hin kennini osoo akka ishee arrabsaniiti yookiin immoo isheen jedhaniiti isheen sirma miidiyaa kanarratti mul'atu.